አሁን አንተ ባልከው ነገርም እኔም አልስማማም። እውነት ለመናገር ምንድነው ከዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት በፊት ያ ድርጊቶች ነበሩ። አው ነበሩ። በየአመቱ በጀቱላ ከፌደራል መንግስት ይበጀትለታል። የፌደራል መንግስት ታረቁ። ጌታቸው ረዳን ደብረጽዮንና ዶክተር አብይ ነው የታረቁት። ህዝቡ አልታረቀም። እስካሁን ይቅርታ መጠየቅ አለበት ነው ወይስ የለበትም? ወያኔ ነው እንጂ ህዝብ እንደ ህዝብ የተጣላ ህዝብ የለም። Yooyaa harka fuunee ashamaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenya keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna odeeffannoo guyyaadhaan baragaan qindeessinee qabannee isiniif dhiyaannee jira. Akkasuma yaada namoota afaan Amaaraatiin waa'ee Tigraay irratti qabannee isiniif dhiyaannee jira. Isas kan isin biraan geennu ta'a. Odeeffannoo keenya guyyaadhaan baragaan keessa liqiin waliigala Itoophiyaa waggoota 5 darban keessatti parsantaa 25.3 dabaluun doolar biiliyoona 68 gahee jira. Godina Salaalee Aanaa Yooyaa Gullalleetti humni mootummaa kan humna fincilaa jedhamuun waamamu abbootii gadaa lama erga to'atanii booda nama tokko irratti reebicha ulfaataa raawwatu isaanii jiraattonni dubbatanii jiru. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hiriirri mormii barattoota sababa hijaabaatiin barnoota irraa dhoowwaman sababeeffachuudhaan hiriirri mormii adeemsifamaa oolee jira. Hiriira san sababeeffachuudhaan icciitiin nu bira ga'ee jira. Icciitii sanis kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Miseensonni raayyaa ittisa biyya 20 ta'an leenjii waraanaaf Faransaay deemanii achumaan kola galtummaa akka gaafatanii odeeffannoon nu bira ga'ee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa amma Tiraamp Ameerikaan dhaabbata fayyaa addunyaa keessaa akka baatuuf ajajanii jiru. Pirezidaantiin Somaalilaand hariiroo Itoophiyaa fi Jibuutii waliin qaban cimsuudhaaf waadaa galanii jiru. Kun hangafoota odeeffannoo keenyaati. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jira. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma like share gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara odeeffannoo keenya guutuutti isin dabarsinaa isin sammatu boraaruu faana turan affeerraa keenya. Liqiin waliigala Itoophiyaa waggoota 5 darban keessatti parsantii 25.3 dabaluun doolar biiliyoona 68.9 gahee jira. Liqiin alaa fi biyya keessaa dabalatee liqiin waliigala mootummaan Itoophiyaa waggoota 5 darban keessatti parsantaa 25.3 dabaluudhaan dhuma baatii waxabajjii bara 2024 doolar biiliyoona 68.9 gahuu ibsamee jira. Kunis oomisha waliigalaa biyya keessaa GDP biyyattii keessatti parsantii 32.9 kan bakka bu'u yoo ta'u kun kan bara darbee ture waliin yoo bira qabamee yoo ilaalamu parsantaa 8.8 dabaluu gabaasa tibbana ministeera maallaqaa baase ni mul'isa. Mootummaan dureewwan keenya abbootii gadaa ukkaamsee erga fudhatee bubbulee jira jedhan hawaasni Karrayyuu. Hawaasa Karrayyuu keessaa kan yaada kennan miseensota tuuta michillee 14 erga humnoota mootummaatiin ukkaanfamanii fudhatamanii 7 gahee jira jedhan waraana bilisummaa Oromoo galchaa jedhanii akka turan eeruun waraana bilisummaa Oromoo galchuuf nuti humna hin qabnu mootummaan jedhanii akka turan ibsanii jiru. Ergasii waraana bilisummaa Oromoo galchuu diddan jedhanii akka ukkaanfamanii fudhataman jiraattonni ni dubbatu. Nageenya dureewwan isaaniitiif guddoo yaadda'u miseensonni hawaasa Karrayyuu ni himu. Kanaan duras miseensota tuuta gadaa hawaasa Karrayyuu humnoota mootummaatiin jumlaan ajjeefamuun ni yaadatama. Godina Salaalee Aanaa Yooyaa Gullalleetti humnoonni mootummaa kan humna fincilaa jedhamuun waamaman abbootii seeraa lama erga to'atanii booda nama tokko irratti reebicha ulfaataa raawwatuun miidhaa jabaa irraan gahuu maddeen himanii jiru. Hoogganaan humna fincilaa Aanaa Yooyaa Gullallee ta'uu isaanii kan himan obbo Alii Ismaa'il gochi kun raawwatamuu hin beeku jedhan. Pirezidaantiin mana murtii Aanaa Yooyaa Gullallee obbo Zinaabuu Nagaash gochi kun raawwatamuu ibsanii badiin isaan irratti raawwatame seeraan ala jedhanii jiru. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti hiriirri mormii barattoota sababa hijaabaatiin barnoota irraa dhoowwaman adeemsifamee jira. Magaalaa Aksuumitti manneen barnootaa barattoota musliimaa shamarran ta'an 159 sababa hijaabaatiin barnoota irraa ittisuu hordofee guyyaa har'aa hiriirri adeemsifamaa oolee jira. Barattoonni kunneenis sababa hijaabaatiin galmee qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa jala darbuu fi gara barnootaatti deebi'uu dhabuu isaaniin hordofee naannichatti hiriirri mormii dhaadannoo hijaaba ishees ni uffatti barnoota ishees ni baratti jedhuun Maqaleetti adeemsifamaa oolee jira. Hiriirri nagaa kana booda namoonni hawaasa keessa filataman baay'inaan 20 ta'an bakka bu'uudhaan pirezidaantii yeroo naannoo Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa waliin mari'atanii jiru. Maricha irratti obbo Geetaachoo Raddaa yaada kennanii dhimma hijaabaa gonkumaa ajandaa ta'uu hin qabu ture. Kun ta'e jedhee kan godhamedha. Saffisaan furmaata akka argatu ni goona jechuudhaan yaada isaanii kennuu maddeen keenya himanii jiru. የሂጃቡ ጉዳይ ሂጃብና ቅድም እንደተናገርኩት ሂጃብና ንቃብ የተለየ ነው። Akkuma dura dubbadhetti dhimmi hijaabaa fi dhimmi niqaabaa waan garagaraati. Heerri mootummaa federaalaa niqaaba uffachuu dhorga malee hijaabaaf uffachuu hin dhorgu. Kun immoo yeroo dhiyoo keessatti akka sirraa'u ni goona. Hijaaba uffatanis ni baratanii barattoonnis gara mana barumsaa ni deebi'u. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota keenya dhimma hiriira Tigraay fi akkasuma dhimma Tigraay irratti boodarratti afaan Amaaraatiin kan isinii dhiyeessinu ta'a. Ammaaf gara odeeffannoo keenya itti aananitti isin dabarsina. Miseensonni raayyaa ittisa biyyaa 20 ta'an leenjii waraanaa olaanoof
Faransaay deemanii achumaan kola galtummaa gaafatan. Miseensonni RIP kunniin dhiibbaa aangaa'onni raawwatan dandamachuu dadhabuun ajjecha biyya keenya keessatti raawwatamaa jiru mormuu ta'uu maddeen himan. Waraana hanga ammaatti biyya keessatti ta'uun keessatti hooggantoonni siyaasaa fi jeneraalonni waraanaa isaan irratti hirmaatan miidhaan tokko maatii fi jara irra hin geenye kan miidhamaa jiruu fi lubbuu dhabaa jiru ummata akkasumas miseensota RIP sadarkaa gadi aanaa jiran ta'uu hubachuun lubbuu lammiilee baduuf hirmaannaa hin fudhannu jechuudhaan kola galtummaa gaafatanii jiru. Miseensonni RIP kola galtummaa gaafatan kunniin kan jalqabaati miti. Kana dura Suudaanitti waraanni makalaakaa 500 ta'u kola galtummaa gaafatanii turan. Pirezidaantiin Somaalilaand Abdurrahmaan Mohammad walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Jibuutii waliin qaban cimsuuf akka hojjetan waadaa galanii jiru. Hariiroon kunis misooma diinagdee nageenyaa fi tumsa naannawaa Somaalilaand guddisuu keessatti gahee olaanaa akka qabus dabalataan ibsanii jiru. Pirezidaantichi sagantaa wiixata darbe magaalaa guddoo Somaalilaand Argeessatti gaggeeffame irratti haasawa taasisaniin Itoophiyaan Somaalilaandiif ollaa murteessaa fi michuu yeroo dheeraa ta'uu ishee ibsanii jiru. Itoophiyaan michuu yeroo dheeraa fi ollaa murteessaa guddina diinagdee nageenyaa fi hariiroo keenya Afrikaa keessatti guddisuudhaaf nu gargaarti jedhan. Itti dabaluudhaan walitti dhufeenya kun faayidaa waloo guddisuuf murteessaa ta'uu eeranii jiru. Pirezidaantiin Ameerikaa 47ffaan Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa erga aangoo qabatanii booda hojiiwwan gurguddoo hojjetan keessaa tokko biyyattii keessatti saala dhiiraa fi dubaraa qofaaf beekamtii kennuudha. Kunis yeroo aangoon pirezidaantii duraanii Joo Baayiden turetti eegumsa namoota saala jijjiiratan kennamuuf kan haqudha. Dhiiraa fi dubartoota qofaaf beekamtii kennuu ajaja Tiraamp keessaa isa barbaachisoo ta'uu beekamee jira. Tiraamp yeroo kakatanitti har'a irraa eegale kana booda imaammanni mootummaa Ameerikaa saala 2 qofa innis dhiiraa fi dubaraaf beekamtii kan kennamudha jechuudhaan mallatteessanii jiru. Haluma kanaan pirezidaantiin Tiraamp namoonni saala isaanii jijjiiratan ispoortii dubartoota irratti akka hin hirmaanne ajaja dhoorkuu inni baasu jedhamee eegamaa jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Ameerikaan adeemsa dhaabbata fayyaa addunyaa kan Dr. Teedros Adhaanoom durfamu keessaa baasuu akka jalqabdu pirezidaantiin mallatteessanii jiru. Hohoo sun waan guddaadha jedhan pirezidaantiin Ameerikaa haaraa kakuu raawwatan kun akkuma White House deebi'anii booda sanada kana yeroo mallatteessanitti. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya ammas odeeffannoon keenya akkuma itti fufetti jira. Amma dhimma Tigraay irratti yaada namoota afaan Amaaraatiin kan isin dhiyeessinu ta'a. Gara yaada namootaatti isin dabarsina. Isinis hamma xumuraatti faana turan affeerraa keenya. የቲፒኤልኤፍ እና መንግስት ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ መከላከያ አልነበረም። አዲስ አበባ 1000 ኪሎ ሜትር አዲስ አበባ ውስጥ እንኳን የትግራይ ተወላጅ ብቻ ስለሆነ ጁንታ አስመንትን ይሄ የፀጉር ለዋጭ ብዙ ስሞች ተወጥቶበት እንደምን ከተለያዩ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ተፈልጎ ኮንሰንትሬሽን ካምፕ ውስጥ ነው ሲገባ የነበረው። ከንቱን ተው ከትግራይ ያለ ሰው ተው። እኔ አዲስ አበባ ነበር። ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ራሷ እኮ ማለት ነው ቸርቿ ራሷ የእሷ አገልጋዮች ቄሶችና ዲያቆናት ሳይቀር ነው የተባረሩ ከስራቸው። አዲስ አበባ ውስጥ ነበር። ሌላ ተው ታውቃለህ። ይሄ ኤግዛምፕል ነው እንጂ በዛ ልክ ብዙ ተአምር ነው ያለው ማለት ነው በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ እና ዝም ብሎ ቲፒኤልኤፍ ሽፋን ነው። አሁን ልጁ ኢትዮጵያ ዝም ብሎ ፖለቲካል እንትን ፕሮፓጋንዳ ወይም ደግሞ የሆነ እንትን ለማለት ሲያወራ ነበርና ውሸት ነው። እንደዛ አልነበረም። አሁን ስንመጣ ስለ አክሱም ጉዳይ ማለት ነው እውነት ከነበረ በመጥፎ ጊዜም ተባበረ አሁን ጥያቄ ካለ አሁን አብረው ቢጠይቁ ነው ትክክል ነው የነበረው። አሁን ግን ሴሌክት አድርጎ የራሱ ብቻ ትግራይ ለማጥፋት በቃ የትግራይን እንደ ክልል ነው ለማጥፋት ነው እየተፈለገ ያለው ታውቃለህ። እስከዚህ ድረስ ነው እና አሁን የሚጠይቁት ከፍየሏ በላይ ነው። አሁን አንተ ባልከው ነገርም እኔም አልስማማም። ነው ለመናገር ምንድነው ከዛሬ 2 ዓመት 3 ዓመት በፊት ያነ ድርጊቶች ነበሩ። አው ነበሩ። ከዛ በኋላ ገዢ መንግስት ፌዴራል መንግስትና እዛው አካባቢ ያለው ቲፒኤልኤፍ ተስማምቶ ታርቀው በየአመቱ በጀቱላ ከፌዴራል መንግስት ይበጀትለታል ትግራይ ላይ ማለት ነው እንደ ማንኛውም ክልል። ግን አሁን እዛ ጋር ለሚፈጠረው ነገር እንዴት ይመለከታል አይመለከታችሁም ለምትለው ነገር እውነት ለመናገር እኔ ይሄ ነገር ትክክለኛ አይመስለኝም። ያው እኔ ኢትዮጵያ አካል ከሆነ ያኔ እንደዛ ሆነና አሁን ደግሞ ሁሉ ነገር መስመር ይዘው በትግራይ በፌዴራል መንግስት ስር ሆና ዲፋክቶ ስቴት አልሆነችም ወይ ሀገር አልሆነችም። ከፌዴራል ባጀቱ ድርድሩ ሁሉ በሚመጥናት ልክ እየበጀተ ፌዴራል መንግስት ኢትዮጵያ መንግስት አይመለከትም ምን ይመለከታል ለማለት እኔ እሱ ትክክለኛ አስተሳሰብ አይመስለኝም ሮቢ። እና
የሂጃቡ ጉዳይ ሂጃብና ቅድም እንደተናገርኩት ሂጃብና ንቃብ የተለየ ነው። ህገ መንግስት ላይ ንቃብ ነው የሌለው፣ ሂጃብ አለ። ምንም እንትን የለም፣ እሱ ላይ ጥያቄ የለምና በሂጃብ መማር ትችላለች አንድ ተማሪ ማለት ነው። አንድ ሴት የፌዴራል መንግስት ታረቁ። ጌታቸው ረዳን ደብረጽዮንና ዶክተር አብይ ነው የታረቁት። ህዝቡ አልታረቀም። እስካሁን ህዝቡ አልታረቀም። ይሄ እርቅ አይባልም። እነሱ በፊትም አብሮ ሲገዙ ነበረ፣ ይታወቃሉ። ታረቁ። ህዝብን አጨፋጭፎ ማለት ነው። የኔ ጥያቄ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የትግራይን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ወይስ የለበትም? ጥሩ ጥያቄ ነው። ይሄ ነገር ምንድነው? በዛን ሰዓት እያንዳንዱ መዋጮ የነበረው በየመንግስት መስሪያ ቤት ነው እንጂ እውነት ለመናገር በኦሮሚያ በኩል ለይሄን ያክል እንትንም የለም። ተቃውሞም ነበረ፣ ያ ጦርነት ብዙ ሲቃወሙም ነበረ። በዚህ ደግሞ በመሀል ሀገርና እዚህ ክልል 3 አካባቢ የመሬት ፍላጎቶች ነበሩ፣ ምን ነበሩ፣ ሆዮይታ ነበሩ፣ ጭብጨባ ነበረ። በቃ እኔ ማለት ብቻ ኤካሌ አሳሳተኝ፣ ኤካሌ አስገደደኝ፣ ወንጀል ከሰራ ወንጀል ነው ትጠየቃለህ ማለት ነው። ግን የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ የትግራይን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ነው ወይስ የለበትም? ምንም ጥያቄ የለውም። እዚህ ላይ እኮ ብዙ እርዳታ ሰብሳቢዎች ነበሩ፣ በየግለሰብም በየግሩፕም ይሁን በተለይ ከኦሮሚያ ክልል አባ ገዳዎቹ ሁላ ሄደዋል እኮ ጦርነት ሲቆማል ለፖለቲካ ፍጆታ የምንለው ነገር አለ ሶሻል ሚዲያ። የኢትዮጵያ ህዝብ በትግራይ ህዝብ ላይ የዘመተ የለም። የተጣላው ድርጅትና የኢትዮጵያ መንግስት እና ወያኔ ነው እንጂ ህዝብ እንደ ህዝብ የተጣላ ህዝብ የለም። ይህን አስምራችሁበት ልታውቁ ይገባል እንጂ የኢትዮጵያ ህዝብ ወያኔ ላይ ስለዘመተ አሁን ደግሞ ስለ እምነቱ ጉዳይ አያገባችሁም። እንዴት? ምን ማለት ነው? ምን አይነት አካሄድ ነው? የቆ የሌለ አካሄድ ነው። አይባልም፣ ሲጀመር አይባልም። አካሄዱም የሌለ አካሄድ ነው። ወያኔ እንደ ወያኔ ከፌዴራል መንግስት ጋር ተጣላ፣ ጦርነት ከፈተ። ይሄ ነው እኛ የምናውቀው። ከህዝብ ጋር የተጣላ ህዝብ የለም። መታወቅ ያለበት ነገር ይሄ ነው። በእምነት ደረጃ ደግሞ ስንመጣ ማንኛውም እምነት መብቱ ሊከበርለት ይገባል። ትግራይም ሆነ የትም ሆነ መብቱ ተከብሮለት እንደ አንድ ግለሰብም ሆነ እንደ ድርጅት መብቱ ተከብሮለት በኢትዮጵያ ውስጥ የመንቀሳቀስ የመሄድ የመስጊድ የመስራት እምነቱን የማምለክ መብት አለው። ይህ የሀገሪቱ ህገ መንግስት የሰጠው መብት ስለሆነ ማለት ነው። ይህንን መከተል ነው ያለብን እንጂ ህዝብን እንደ ህዝብ ጦርነቱ ከፍታችሁበት ዛሬ ደግሞ ለዚህ ተጠያቂ ልትሆኑ አይገባ ምናምን የሚለው ነገር በፍጹም በምንም መልኩ ተቀባይነት የለም። ይሄ ደግሞ ልወደድ ብትል እንኳን ሊያስወደድህ የሚችል ጉዳይ አይደለም። Egaa hordoftoota fi kabajamtoota keenya odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne kanumaan goolabnee jirra. Odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinuutiin nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadha.